Hagayya soddoma bara 1996 humnoota TPLF'n qabamee magaalaa Finfinnee Shiroo Meedaa bakka jedhamutti ajjeefame. Hagayya soddoma bara 2022 erga eebbisaan ajjeefame waggoota 26 har'a guutee jira. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa sirboota qabsoo uummata Oromoo keessatti uummata dammaqsaa baay'ee hojjetaa ture. Eebbisaan erga wareegame asis sirboonni inni gaafa lubbuun jiru hojjete dhaloota har'aa biratti dinqisiifannaa guddaa argate. Keessafuu geerrarsiisaa kan qabsoof nama onnachiisu hanga ammaa waltajjiilee Oromoonni irratti wal gahan irraa hin dhabamu. Eebbisaa Addunyaa bara 1962 lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalate. Yeroo umriin isaa barnootaaf ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingil seenee baratee kan ture yeroo ta'u, barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ammoo Qeellamitti akka barate harmeen Eebbisaa Addunyaa addee Sannaayit Kabbadaa BBC'tti himanii jiru. Eebbisaan maatirikii fudhatee osoo qabxii isaa eeggataa jiru fulbaana keessa warri keenya abaa'uun dhufanii jennaan isaanumatti makame jedhanii jiru. Dabalataanis aartisti Eebbisaan umrii ijoollummaa isaa qabsoo Oromoo keessatti dabarsuu kan himtu harmeen isaa keessumaa qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti magaalaa Dambidollootii hanga Asoosatti deemee hojjetee jira jedhan. Hacuuccaa uummata Oromoo irra gahaa tureef onnee guutuudhaan qabsaa'aa ture kan jedhan addee Sannaayit. Gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuu gama biraatiin ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Boodarra muuziqaaf jireenya isaa kennee utuu hojjetaa jiru ajjeefame jedhan. Eebbisaan fuudhee ilmoo hin godhanne kan jedhan harmeen isaa garuu qabsoon Oromoo yeroo firii godhachaa deemu keessatti mucaa koo ilaala jedhan. Hiriyoonni weellisaa Eebbisaa Addunyaa yeroo ammaa lubbuun jiran bara 1991 hanga 92 keessa itti dhiyeenyaan kan beekan weellistoota Oromoo gameeyyii kanneen akka Hirphaa Ganfuuree, Daawwitee Mokonnin, Tottoobaa Taaddasee, Tsaggaayee Danda'a faan Eebbisaa Addunyaa akkamitti akka beekan dubbachaa turan. Eebbisaa Addunyaa sirboota warraaqsaa, jaalalaa, jiruuf jireenyaa fi kanneen biraa weellisuun Oromoo biratti dhageettii fi jaalala horate. Keessafuu geerrarsi warraaqsaa akka malee kan jaalatamudha. Kana malees walaloowwan ergaa jajjaboo qaban yeedaloo hamilee namaa kakaasu itti baasuudhaan baddaa baalee taa'anii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina. Akkas tattaafatanii gabrummatti hafuun farra mirga dhabuun salphina jechuun quuqaa garaasaa keessa jiru baasee himataa ture. Baddaa baalee taanii ajoollee baddaa baalee taanii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina akkas tattaafatanii gabrummaatti hafuun farra mirga dhabuun salphina. Surree koof shamizii koo mataattan boraafadhe dhiiga koo ishee ijoollummaa bosonatti obbaafadhe bosonaa yaa qorrashee ganna yaa diilallashee jajjabee jabiinashee wabookee obsashee. Manni murtii Keeniyaa konferensii komii filannoo pirezidaantummaa ilaalu taa'u akka deemuu dhagaameeti jira. Manni murtii olaanaa Keeniyaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa 7 dura geggeeffame irratti iyyannoo dhiyaate ilaaluuf konferensii geggeessuu akka barbaadu beekameeti jira. Manni murtii kun 7 dabre keessaa ol iyyannoowwan 9 bu'aan Wiiliyaam Ruutoo injifachuu labsi akka haqamu gaafatus simateeti jira. Konferensichi qabxiilee ijoo manni murtichaa adeemsa isaa wiixata dhufu yeroo eegalu ilaaluun irra jiru akka adda baafatus ni gargaara jedhame. Dura taa'aan komishinii filannoo biyyattii Waafuulaa Cheebukaadii kophatti Wiiliyaam Ruutoon filanicha injifachuu deemsi itti labsan seera cabse qabaachuu fi dhiisuunis dhimmoota ilaalaman keessaa hijaan. Qoodinsa miseensota komishinii filannoo biyyattii 7 keessatti dhalate gareen tokko bu'aan filannoo akka fudhatama dhabu gaafatee fi kaan immoo sirriidha jedhus uumamees ni ilaala jedhan manni murtii kun. Konferensichi irratti abbootii seeraa 7 kan iyyannoo bu'aa filannoo ilaalanii murtii dhumaa dabarsantu murtaa'a. Abbootiin seeraa kanneen konferensii adeemsaan seeraa isa sirrii eegaluun dura dhimmoota ijoo akka ilaalaman dhiyaatan irrattis murtii ni kennaa jedhame. Himannaan Wiiliyaam Ruutoon miseensota komishinichaa bu'aa filannoo dura dhaabbatan akka ari'aman dhiibbaa godhan jedhamuun deeggartoota Raayilaa Odingaan dhiyaates ni ilaallaa jedha manni murtii kun. Akka gareen Raayilaa Odingaa himatu sagaleen irra deebiin akka lakkaa'amuu fi bu'aa isaa irratti qorannoon akka godhamus murteessuu mala jedhame. Konferensiin jalqabaa kun televiziyoona biyyattiitiin kallattiidhaan kan tamsa'u hoggaa ta'u kaayyoon isaatis uummanni biyyattii adeemsa kana ifatti akka hordofuu fi baay'inni uummata mana murtiitti qaamaan argamanii akka xiqqaatuuf jedhame. Filannoo pirezidaantummaa hagayya 9 geggeeffameen pirezidaantii itti aanaan ammaa Wiiliyaam Ruutoon sagalee miliyoona 7.1 jechuun 50.49 argachuun morkataa isaanii Raayilaa Odingaa injifataniiti jiran. Bu'aan filannoo kun 7 booda yeroo ifa godhamu miseensota komishinii filannoo 7 keessaa 4 bu'aan filannoo kun sirriidha jedhanii akka ittiin amanne addatti ibsa baasaniiti ture. Raayilaa Odingaas bu'aa filannoo kana akka hin fudhannee fi dhimmicha akkuma bara 2017 mana murtii biyyattiitti akka geessan dubbatamaati jira. Biraazil keessatti namni tokkichi gosti isaa biraa dhumtee kophaa jiraataa ture duun dhagaameeti jira. Hawaasa ganamaa jiruu fi jireenya isaanii bara duraanitti cichanii hafan keessaa hafteen gosa tokko namni inni dhumaa du'eeti jira jedhan qondaaltonni Biraazil.
namni maqaadhaan hin beekamne kun waggoota 26 dabraniif namarraa adda bahee dhokatee jiraataa kan ture hoggaa ta'u boolla gadi fagoo fi akka holqaatti keessa deemuuf tolu qotatee waan jiraatuuf nama boollaa yookiin man of the hole jedhameeti beekama. Namni kun jireenya isaatiif bineensota adamsuudhaan kan sooratu hoggaa ta'u boolla qotatu ammoo keessa daatee jiraachuuf qotate. Yeroo takka takkaas mana citaa ijaarrate keessaas ni jiraataa jedhame namni kun. Reefki nama kanaa kan argame hagayya 23 irraa kaasee siree isaa mana citaa cinatti argamtu irratti. Akka ragaaleen himanitti hawaasa ganamaa Biraaziil keessa jiran keessaa gosa isaa keessaa qacceen hafe kan nama kanaa qofa ture. Sanyiin isaa isa waliin hafan jedhaman biraa ammoo bara 1995 keessa ajjeefamanii dhuman. Hawaasni ganamaa kun bulchiinsa Roondooniyaa iddoo ganamaa Tanaaru jedhamu kan daangaa Booliiviyaatti argamu keessa jiraatan. Sanyiin saba kanaa hedduun isaanii bara 1970moota keessa namoota horsiisa horii fi hojii qonnaatiif lafa babal'ifataniin ajjeefamanii dhuman. Namni nama boollaa yookaan man of the hole jedhamuun beekamu kun manguddoo umrii ganna 60 ta'utti tilmaamama. Kan du'es dhukkubsateetii jedhame. Qe'eesaatti seenamuun haleellaan irra ga'u yookiin ammoo manni isaa jeeqamuuf ragaan tokkolleen hin jiru. Kanaas ta'u garuu poolisii waa'ee du'a isaa irratti qorannoo akka geggeessu qondaalonni Biraaziil himaniiti jiran. Akka heera mootummaa Biraaziilitti hawaasni ganamaa biyyattii mirga lafaa ganamaa isaanii argachuu ni qaban. Kanaaf jecha namoonni lafa isaanii barbaadan isaan ajjeesuu irratti bobba'an. Namni boolla keessa jiraataa ture kun nageenya isaatiif jecha osoo inni hin beekin namootni ramadamanii fi eeggamaati ture. Eedota kan ramadeef ejensii dhimma hawaasaa fi qabeenya ganamaa Biraaziil irratti kan hojjetu ejensii Brazilian Indigenous Affairs Agency jedhamu yoo ta'u, jaarmaan kun bara 1996 irraa eegalee kana hojjetaati jira. Bara 2018 miseensonni dhaabbata kanaa osoo bosona dheeraa keessa deemanii nama kana argachuuf carraa argatanii viidiyoo waraabaniiti turan. Viidiyoocha irratti osoo meeshaa qottoo fakkaatu qabatee inni horuuti kan mul'ataa ture. Ergasii namuu hin argine garuu hojjettoonni dhaabbata kanaa mana isaa citarraa ijaaramee fi boolla inni qote keessa galu argataati turan. Ragaan naannoo qe'ee isaatii argame akka mul'isutti namni ganamaa kun bakka jiraatutti boqqolloo, maangoo, paappaayyaa fi biqiloota nyaataman biraa dhaabeeti ture. Biraaziil keessa gosoonni hawaasaa 240 ta'an jiraachuu isaanii Brazilian Indigenous Affairs Agency himus. Haa ta'u garuu namoonni hundinuu namoota albuuda baasaniin doorsifamaa jiraachuutu gabaafame. Dooniiwwan waraana Ameerikaa lama sarara bilisaa Chaayinaa fi Taayiwaan jidduu imaluun dubbii ijoo ta'eeti jira. Dooniiwwan waraana Ameerikaa lama daangaa bishaan Chaayinaa fi Taayiwaan jidduudhaan dabruu isaanii humni galaana Ameerikaa beeksisee jira. Afayaa'iin mana maree Ameerikaa jalqabaa ji'a hagayyaa keessa Naansii Poolis Taayiwaan daawwachuun wal qabatee Chaayinaa fi Taayiwaan jidduutti wal gaarreeffannaa cimaa uumameen booda sochiin waraana Ameerikaan taasifte kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Waggoota dhiyoos dooniiwwan waraana Ameerikaa fi biyyoota lixaa biraa daangaa bishaanii Chaayinaa fi Taayiwaan jidduutti argamu kan irra ni sosso'an. Sararri bishaanii Chaayinaa fi Taayiwaan jidduutti argamu kan Taayiwaan Istireet jedhamuun beekamu daangaa bishaan bilisaa biyyoonni kamiyyuu keessa dabruu danda'anidha jedhame. Taayiwaan Istireet Chaayinaa fi Taayiwaan jidduutti akka daangaatti tajaajilaa jedhame. Ji'a kana jalqabarra yeroo Naansii Peelosii Taayiwaan daawwattee Chaayinaan Ameerikaatti dheekkamuun naannawa bishaan kanatti shaakala waraanaa guddaa geggeessiteeti turte. Hagayya 28 bara 2022 ammoo ministeerri humna waraanaa Taayiwaan xiyyaarota waraanaa 23 fi dooniiwwan waraanaa 8 naannawa daangaa Taayiwaanitti argamu ifa godhaniiti turan. Xiyyaarota waraanaa Chaayinaan bobbaafte keessaa 7 sarara bishaanii Taayiwaanii fi Chaayinaa gidduutti akka daangaatti tajaajilu ce'uu isaanii argee jee humni waraana Taayiwaan. Ameerikaan akka jettetti dooniiwwan waraanaa isii lama meeshaalee waraanaa akka misaayilaa hidhatan SS Antitame fi USS Chancellorsville jedhaman mirga daangaa bishaan bilisaa keessa soso'uu waan qabaniif Taayiwaan Istireet jidduu darbanii jedhame. Chaayinaan gocha akkasii kana akka qocollaatti ilaalti. Chaayinaan odola Taayiwaan akka qaama ishiittis fudhatteeti ilaalti. Akka Reuters humna ittisa Chaayinaa wabeeffachuun gabaasetti Chaayinaan dooniiwwan waraana Ameerikaa lamaan hordofaa akka turtee fi qocollaa waraanaa kamiyyuu qolachuuf qophii ta'uu isii ibsiteeti jirti jedhe Reuters. Karaa Taayiwaan Istireet irraa imaluun naannoon Indoo Paasifik banaa fi bilisa ta'uu akka godhamuuf kutannoo Ameerikaan qabdu akka agarsiisu humni galaana Ameerikaa ibseeti jira. Dooniiwwan waraanaa kun daandii bishaanii daangaa biyya kamiituu hin taane keessa dabre jedha ibsi humni Ameerikaa baase kun. Ministeerri ittisaa Taayiwaan gama isaaniitiin dooniiwwan waraana Ameerikaa kana hordofaa akka turee fi rakkoon homaatu akka hin uumamne ibse. Taayiwaan odola ofiin of bulchituudha. Chaayinaan garuu akka bulchiinsa qaama isii takkatti ilaalti. Guyyaa ta'e tokkos humnaan akka ofitti maktuutu dubbatama. Taayiwaan wajjin walitti dhufeenya dippiloomaasii uumuuf Ameerikaan gara Taayiwaanitti deddeebi'uu isii Chaayinaa fi Ameerikaa jidduutti gaarreeffannaan akka uumamu ta'eeti jira. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Liigiin guddaan sadarkaa addunyaatti jaalatamuu fi deeggartoota hedduu horate Pirimeer Liigiin Ingilaand tapha 7-5ffaa har'a galgala kan taphachiisu ta'a. Haaluma kanaan galgala kana Fuulaamii fi Biraaytan, Kiristaal Paalaasii fi Pireentifoord, Saawuzampiitanii fi Cheelsiin kan taphatan hogguu ta'u. Boru ammoo Boornamaawusii fi Wolves, Arsenaalii fi Aston Villa, Manchester City fi Nottingham Forest, West Ham United fi Tottenham Hotspur kan taphatan ta'a. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand hanga ammaa taphatamaniin Arsenaal qabxii 12 sadarkaa tokkoffaa, Manchester Cityin qabxii 10 sadarkaa lammaffaa, Tottenham Hotspur qabxii 10 walqixa gooliin caalamee sadarkaa sadaffaa, Brightonis qabxii 10 walqixa akkasumas gooliin caalamee sadarkaa afuraffaa irratti argama.
kabajamtoota daawwattoota BBS oduun har'aaf isinii qabanne kana fakkaataan Shamsuu Bashirii ogeessi kaameeraaf teeknika keenyaaf Jamaal isin wajjin ture qophiilee BBS afaan wajjin turtii gaarii.